Nageenyi keenya kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa immoo YouTube irratti viidiyoo akkamittiin uploadii goona yookaanis immoo akkamittiin feena kan jedhu isiniif qabadhee dhumeera. Haga dhumaatti akka daawwattan affeerraa isiniif hin taasisa. Google yookaan Microsoft Edge bira deemtanii YouTube kan jedhu bananna. Erga YouTube kan jedhu bannee booddee kallattii lamaan gochuu ni dandeenya. Yookaan mallattoo pilaasii tuquudhaan fe'u yookaan immoo gara YouTube channelii keenya deemnee view your channel jedha kan jedhu seenne achiitii booda mallattoo pilaasii sana bira deemnee option sadiin fida sana keessa upload now jedhu sanaatiin fayyadamna jechuudha. Achi faayila keenya select files kan jedhu bira deemnee bakka faayilli keenya jiru barbaadanna kan qofa keenyaaf as jala jira. Kana jalaatii faayilan upload gochuu barbaaduun nan filadha. Open jenne maqaatti moggaasna jechuudha. Jalqaba irratti PPT final kan jedhu kana gara wantan barreessuu barbaadutti nan jijjiirradha. Description irratti waan barbaadan jechuu dandeessu, linkii barbaadan kennuu dandeessu, wantoota garaagaraa gochuu dandeessu. Waan isin gochuu qabdan not for kids kan jedhu ishee kana kaawwattu ittaanee viidiyoon keenya thumbnail qaba yoo ta'e yookaan immoo coverii jechuudha uploadii goona bakka itti save godhataniiti uploadiitti gootu coveriin isaa namootatti akka mul'atuuf jechuudha. Open erga goone akkaataa kanaatiin coverichi mul'achuu ni jalqaba. Itti aansuudhaan next kan jedhu tuqne gara isa itti aanutti dabarra. As jalaa wanti agas mara hojjennu waan hin jirreef next jenna. Ammas next jennee dabarre private moo public moo maal haa ta'u kan jedhu keessaati namni hundi akka arguudhaaf public kan jedhu filattan gaariidha. Public erga jenne muratti publish yoo jenne viidiyoon keenya kallattumaan ni fe'ama jechuudha.